dhugaa dubbachuu fi ani jechuudha akka isheen miidhamtu hin barbaadu. Akka isheen immoo gammaddu hin barbaada malee akka isheen cinqamtu tokkollee hin barbaadu jechuudha. Kaniini akka isheen abbaa meetiitti hin deebine barbaadee fi isheen amma jaallattee miti. Dhugaan isin hin jedhu viidiyoo ishee irratti dubbattee jirti. Harmee isheetiif dawwaltee haasofsiiftee jirti. Isheen abbaa kakuu aarsuuf malee abbaa meetii jaallatteeti miti. Otuu hin jaallatinitu amma bultii wajjin dhaabbachuuf deemanii jechuudha. Argitaniitu qubeelaa kenneefii jira jechuudha warqee. Qubeelaa osoo hin taane warqee ganaa ammoo qalabatii godhachuutti deemaa jiru jechuudha isaan. Isheen amma murteessite. Maaliif jaallattee osoo hin taane onnee seerraa osoo hin taane xiiqii illikii keessa galteetti. Abbaa kakuu aarsuu ofiiseeti waan hin jaallatin keessa galaa jirti jechuudha. Ijoollee iseellee burjaajessite. Ilaala mucoon abbaa meetii guddattee amma meetiin nama hamaa fi gaarii adda baasu beekuudha. Nama waan hundumaa beekuudha jechuudha meetiin. Amma sichi hin jiraatti meetiin. Hojii mataa iseetiyyuu hojjettee jiraachuu nama danda'uudha jechuudha. Nama of beeku. Nama sirriitti waa jireenyaa bareedaa jechuudha. Saniif amma fayyooni mucoo kana gammachiisuuf jettee ilaala ijoollee nama lama fuuteetu itti heerumaa jirti. Namticha kanatti argitanii ijoollee lama fuutee itti heerumaa jirti. Namni akka ammaa miti bara. Jaalalli kunis akka yeroo jalqabaa miti bara dadhabaa deema. Hin beektu warra bultii waa'ee bultii keessa turtanii jechuudha. Hundi keessan iyyuu hin beektu jechuudha. Ammanii xeengadda viidiyoos ni gadhiiseen ture. Argitanii jirtu viidiyocha. Amma gammadeef dhugaa viidiyoo seeratti gammadeef hin jira. Maaliif gammachuusee waan hin barbaaduuf akka isheen miidhamtu hin barbaadu akka isheen gadditu hin barbaadu akkuma jalqaba irratti dubbadhe jechuudha. Viidiyoo sana irratti hedduu gammadeef gaafa jalqabaa jechuudha. Isees amilee hin buusuu jedheetanii gammadeef malee ani amma isee aarsuufis immoo yookaan immoo inaaffaadhaafis immoo miti kan hin keekii nyaadhuu jedhe. Mucaan koo osoo mana jiru otoo sayyuun koo mana jirtu hin nyaadhu qophaa hin jedhe. Fuutee galtaa jette. Achumarraan dhiisa osoo nyaatiin amma nan nyaadha bardiduu miti. Ganaan nyaadha fuutee fi galtaa jennaani eshi immoo dheera baran. Ijoollee gatee hin nyaadhuudha malee numa nyaadha bargara dhumaatti. Garuu kan hin dubbiitti dubbadde namni duraan gammadaafii ture dhugaa rabbii hedduu gammadaafii ture. Tolchee isheerra goree waan hundumaa abbaan kakuu akka miidhaa jiru baree isheerra goree tan dubbachaa ture. Kan dubbachaa fi ture waan isee jaalladhuufanii jechuudha malee waan iseetti naafu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kan hin keekii isaan lagadheefis ijoollee koo gatee hin nyaadhuudha malee gammachuuseen fashaleessa yookaan immoo gammachuusee sananii jibbaa miti. Beektanii amma gaafasii kan hin kana taasisee duraan gammadeeraaf mitiire. Amma immoo yaadi namaa dhufa bara. Yaadni nama garagara hin beektu mitiire namni waamatti dhufe yaada waanumatti dhufe immoo dubbataa jechuudha. Duraan naa gammadde amma hinaafata akkasii godhaanaan jette. Inni naafte malee akkamittiinitu ishee dhumti harrabimti kaleessa dubbate har'a immoo maaliif galagalchee naan jette. Ani naaffaafi miti dhugaa rabbiitti inni naafu. Inni naafu waan nama kamittiyyuu hinaaffaa tokkollee hin qabu jechuudha. Dhugaan isin hin jedhu. Maaliif jennaani waan hinaafsisu tokkoyyuu hin qabu. Waan iseetti badu hin barbaadu malee. Dubbii qubeelaa kana barteettaa hin jireen. Itti yaaddeettaa hin jireen. Ammanii isheen gammaddee ijoollummaadhaanii firinxiixuu dandeessi. Ani immoo amma sammuu seerra qabaachuu baadhuyyuu umuriidhaan waan ishee caaluu fi xiqqoo na yaada seerra caalee yaadeera bar itti yaadi hin miidhamtaa booddee rakkattaa jedheen. Hin rakkattaati itti yaadi ilaalee inni naaftee naan jette. Amma aariidhaan na geggeessite jechuudha. Gaafas akkuma argitan viidiyoo irratti aariidhaanitu na geggeessite. Ani isheen murteeffatteetti gaafan taa'ee yaadee ilaalu naa ta'uu dide. Isheen amma natti aarteetti ani itti naarre. Tasumayyuu jechuu itti naarre maaliif jennaani dhugumattuu waan itti naafetti fakkaachuu danda'a waan ta'eef. Namni gara meeqatti hiikkatee ilaala gaafa taa'ee yaadu saniif jedheeni dhiisee galee harmeetti bilbile. Maaltu na baasaa? Otuun ilaaluu baddii, otuun ilaaluutu itti deemtii, otuun ilaaluutu aarii abbaa kakuu abbaa meetii itti dattee galtee dheetanii harmeetti bilbile. Harmeetti bilbile harmeen jedhee maqaan anna hinaatiin jaaran dubbadda ala amma viidiyoo kun naggeeffattu fayyoon. Nan dubbisaan illee jira garuu waasaappiidhaanii naggeeffattu.
halkan kana waan dhaggeeffattu miti biizii taate saniif naasaa hoo dhaggeeffatte gara jalqaba dhaggeeffatti malee dhaggeeffatteen xumurtu viidiyoo ko kan hin harmeetti hime isinitti hima anati hime harmeetti eenyutu odeesse naan jechuu dandeessu harmeen jedheen maqaan anna hinaatiin jedheen nan himinaatiin jedheen fayyoon akkas gochaa jirti wanta kana immoo jaallattee miti aarii abbaa kakuu kana gorochaa jirti mee dawwalaatii taasaayi itti dubbadhaa waan isheen jettu immoo gaafadhaa yoo seedhaa ta'es gaafalan qabu yoo seen tolee isinii jettee isinii dhageesse immoo itti maayii jedheen immaraatan dhugaa rabbii immaraatanii inaaranii meema kanaa gootu anaaf iseen citta mormaatii anaaf iseen ijaan waliin arginu lammata mana isheen naqu lammata akkasiin ta'u lammataan hin dubbadhu baqqaala isa maraanna buusan jechuudha sagalee isaanii waraabeen jira akka itti gaddiisuun dhabe dhaggeeffatti ammaan boodatti waan gaddiisa rakkoon qabu maaliif isaaniyyuu gorsanii jiru waan ta'eef isaaniyyuu itti manii jiru garuu akkan itti hime immoo inimni isaaniyyuu beektu miti inimni akkan itti himeyyuu naa dhossanii jechuudha natti dubbachaa malee attanima fayyoo jalatti himina sabboontu siimeen jedhinaanii dhugaan isin jesin komentii jalatti nama himtu komentii jalatti himna an dhugaa rabbii akkuma isheen gammaddu barbaadeen malee ijoollee baay'een iyyuu jechaa turtani bar maan namni dhiira malee hin jiraatu namni yoo dhiiraa wajjin ta'e malee ijoollee isaan guddifatu jechaa turtani iyyuu komentii jalatti akkasii miti iseen dhiira malee jiraachuu dhabuu miti bar kan itti fiisaa jiru haarii abbaa kakuuti malee kan jireenya kana caalaan jiraadha namticha amma sooressa nama cimaadha himaa turte iseen iyyuu beektu abbaa kakuu nan gubaa jireenya kana caalu jiraadhee makiinaa gaarii tokko keessa taa'ee viidiyoo waraabee gadhiisaa isaa wajjin taa'ee viidiyoo waraabee gadhiisaa innumti hin gubataadha malee amma sen dhiira malee taa'uu miti hin teessi maaliif hin teessu dhiira malee ijoolleen biyya arabaa jiranii dhiira malee taa'aa miti warra abbaa manaa qabanis warri hin qabnes waggaa meeqa ta'anii dalagachaa jiranii taa'an jirru taa'utti jirra jechuudha. Kaniif dhiira malee sirriitti hin ta'ama hin beektu hundi keessan iyyuu isheen gubuu garaa gubuu diina garaa barbaaddi diina jedhama abbaan kakuu amma abbaan kakuu isheedhaaf diina hin beektu diina na dhagahanni sana afaantu wannoo na jedha abbaan kakuu isheedhaaf diina akkasii yaaddeetti isa garaa gubuuf malee inuma jiraatti saniifi hundi keessan iyyuu dhiisiitti yaadii jechaanii turtan dhugaa rabbii akkuma jedhe seenatti hartuyyuu amma akka dhiiftu nan beekaa harmeen didanii isheenis immoo viidiyoo dalagdee turte galgala kana guyyaa jechuudha laaleen ture komentiin barreessuun malee dhokadhee laala dhugaa komentiin barreessuun malee nan laala maaliif hojii jirtu dhaarigdee mana gurgursite dheetan baqadha irraa galu haariina tasgabbooftu malee dhugaa rabbii an gammadeen jira dhiisuu seetti haariidha malee barre namni yoo haare maaliin goone yoo namni irraas hin dhowwini yoo riyaan qabaatini yoo maatii si gorsuun qabaatini gaafa artu bar waan gootu hundi keessan iyyuu hin beektu waan isin bira cabsitu yookiin fajjeesuu barbaaddu yoo waa gochuu barbaaddu akka ta'e taatu jechuudha gaafa artan yoo namatti mattan immoo yoo nama hubachiifattan immoo xiqqoo ishee aariin isinirraa galaa jechuudha kanaaf jennaani fayyoon kanattitu murtoo kana murteessite malee abbaa kakuu jaallattee miti amma qubeela nan deebisaatti bar nan deebisaa bakka harmee jibbeette harmeen bar nama cimtu dhugaa rabbii kan nan himne immoo nan gammad yeroo ittiin viidiyocha dhaggeeffadhu laphee keessa na dhaate himitti laata harmeenii hayyoodha na himitti laata nan himne garuu gurratti yookaan jechuudha gurratti qabadde dhaggeeffadhe na himu otoo jedhu haasaanii xumuranii jechuudha. Kanaaf jennaanii anatu harmeetti mee akkasiin miidhamtu hin barbaadu akkasiin goddaamtu hin barbaadu malee ani naafa tokko hin qabu waan itti naafus immoo hin qabu jechuudha fayyootti dhugaa rabbii ani bakka akkuma isin boosu hin barbaadu horti isin gammaddee qurubbistee harka kiisii keessa keewwattee takkamuu barmeexaa keeppii wayii keewwatti keeppitti tokko qabdi. Isa firra keessa dhuftee haasoftu hedduun itti tole jechuudha nan gammada dhugaa rabbii gaafa isin boosu immoo duukaa bu'a kanaaf ani gammachuu nama kamii jaaladha malee jibbaasee hin qabu kanaaf natti aartee turte amma qalabatiin ni gaadha deebii akka mul'isa aartee waan ta'eef warqee malee qalabatiin miti dhugaa rabbii amma deebisuuf deebiti haa deebistuu fi garmanii isinitti immoo dhufee
Viidiyoo kan biraatiin walitti deebinaa nagaan tura abbaan kakuus gammadeera faruudha harar gammadeera sila gammadeera dhugaan gubate harafu kan gubate rakkoo bar dhugaa ay